Akka lakkoofsa Awurooppaa eebila bultii 15 waggaan guyyaa aangootota Oromoo jedhamuun kabajama. Guyyaan kun bara 1980 qondaaltonni olaanoo ABO qabsoof osoo soso'anii Somaalee bakka Shinniiga jedhamutti ajjeefaman yaadachuu fi hundeeffama adda bilisummaa Oromoo keessatti shoora guddaa qabu dhaaba kana jabeessuuf iccitii fi ifatti hojjetaa turan kan jedhaman keessaa tokko obbo Baharu Tumsaadha. Sagantaawwan jalqabaa dhaabni kun itti utubame obbo Leencoo fi Dr. Diimaan Oggolin katabaniiru. Obbo Baharuun gama lixa Oromiyaatti bara 1938 dhalatanii bara 1978tti Harargee keessatti boqotan. Hiriyaa dhiyoo nama kanaa kan ta'an obbo Leencoo shoora isaan hundeeffama ABO keessa qaban Galaanaa Balaa dubbiseera. Nuti ganama seennee yookaan biiroo koo dhufaa yookaan anatu biiroo isaa dhaqaa waanuma qabsoo Oromoo kana haasofna. Namis dhufa achitti nama baay'ee beeka inni. Namis dhufaa mari'annaa waraqaa ittiin namoota dammaqsinu barreessinaa akkasittitu hojii iccitiidhaan adda bilisummaa Oromoo ijaaruu jalqabnee osoo Baharuun jiraachuu baate adda bilisummaa Oromoo bu'uuressuun hin danda'amu ture. Qoda murteessaadha qaba ture. Dandeettii addaa namoota bakka adda addaati ilaalcha adda addaati walitti fiduu qaba ture jedhama. Waa'ee isaa waan muraasa nutti himtu sanatu sababa ta'e jettanii yoo yaaddu hundeeffama dhaaba kanaatiifis akkasuma immoo waldaadhuma maccaaftuu lamaa sanillee dhoksaadhaan gaggeessuu san keessatti. Nama obsa qabu nama kamuu hin tuffanne namni kun wama tokko fayyada wama tokkoof bu'aa buusa jedheetu ilaala malee waan hamtuu namaa irratti hin xiyyeeffatu. Namoota hedduudhaan wal beeka amantii garaagaraa warra qaban godinaa garaagaraatti kan dhalatan ka ilma hiyyeessaa irraa qabee hamma namoota aangoo qabaniitti. Kana hundaa keessaa waanuma Oromoof hin ta'a jedhu barbaada. Keessattuu wanti inni gajjabeessee itti amanu dhaabni bilisummaa Oromootiif hojjetu saboo ilmaan Oromoo godinaa hunda amantii hunda keessaa dhufan irraa bu'uureffamuu qaba ka jedhu qabatu. Kufaatii sirna Haile Sillaaseedhaan booddee dhaaba san keessaa isin waliinis aangoo wayii qabaachaa turtanii? An waan qabaanne inni garuu akka marmarii komishan jedhee dargiin ijaare sanatti dura miseensa ta'e. Sana booddee immoo hizbi dirijjit jedhamee waan uumame sana isattis miseensa ta'e hojjete. Kana hunda ifatti kana hojjechaa iccitiidhaan immoo adda bilisummaa Oromoo gadhaabuu irratti hojjetaa turre jechuudha.